fayyinaa har'a yoon kaasee baay'ee keessaa ba'uu hin dandeenyu. Maalinni fayyinni wantoota jireenya kiristaanummaa isa dhugaa keessatti iddoo guddaa qabanii fi amantaawwan dachee kanarratti argaman hunda irraa addaan godhan keessaa isa tokkodha. Wantoota barbaachisummaan isaa baay'ee ol ka'ee fi amantaa biraarraa adda gochuusaarra kan darbe immoo yeroo baay'ee wantoota dachee kanarratti dalga hubataman waldaa kiristaanaa keessatti dalga hubatamedha. Keessattuu kan nama ajaa'ibuu fi kan nama dhibu warra barsiisotaa fi falmitoota amantootaa yookaan amantaa jedhanii of waaman biratti dhimmi fayyinaa yeroo mata duree falmii guddaa ta'ee mul'atu argina. Kanarraa kan ka'e namoonni baay'een falmii barsiisotaa fi abukaatota amantaa gidduutti uumamurraa kan ka'e jireenya namoota baay'ee keessatti dalga hubachuun bitaa galummaan ni mul'ataa jechuudha. Rakkoon kun lachuu rakkoon guddaan kuni kan inni fide jireenya amantootaa keessatti bita galeessummaadha. Kun immoo kan inni irraa madde, kan inni irraa argamu, kan inni irraa dhufe maal inni jennee yoo ilaalle caaffanni qulqullaa'aan waa'ee fayyinaa maal barsiisaa kan jedhu bu'uura hundee macaafaatiin ilaaluu fi hiikuu dhabuu yommuu ta'u, rakkoon inni lammaffaa fi dhukkubni ulfaataan immoo wanta isaanitti fakkaatetti fayyina hiikuuf yaaluu namootaati. Rakkoon kun lachanuu rakkoo ol ka'ee mul'achuurra darbee jireenya amantoota hedduu keessatti akkuma jalqaba isinii kaasee bita galeessummaa yookaan burjaajummaa uumeedha, burjaajii uumeedha. Wantoota kana hundeerraa furuun, hundeerraa kaanee hiikuun kan danda'amu immoo macaafni qulqulluun maal barsiisaa? Waa'ee fayyinaa maal jedhaa? Macaafni qulqulluun eessaayii jalqabe? Maalirraa jalqabe? Fayyina kan jedhu kun maa inni? Jechi isaa eessaayii dhufe? Kallattiidhaan macaafa keessatti ni argina. Konsentii yaadichaa immoo maal inni kan jedhu yoo walii wajjiniin ilaalle gaariidha. Waa'ee fayyinaa gaafa kaafnu fayyina jechuun hundee jecha laatiin salviyaa jedhurraa kan madde yommuu ta'u, hiikkaan isaa care or saved jechuudha. Eegamuu yookaan immoo fayyuutti hiikama. Kanaaf gabaabaadhumatti fayyinni cubbuu fi bu'aa cubbuurraa hiikkachuu yookaan fayyuudha. Salvation means delivered from the sin and the consequence of the sin. Cubbuu fi bu'aa cubbuurraa. Sin and the consequence of the sin. Consequence of the sin jechuun bu'aawwan cubbuudhaan gara addunyaa kanaatti dhufanidha. What is the consequence of the sin? There is many the consequence of the sin in our life. Jireenya keenya keessatti without the grace of God, ayyaana waaqayyootiin ala, without the mercy of God, without the God salvation, jireenya kiristaanummaa fuggisoo kan hubatamu akkan godhu consequence sanaa jechuudha. Kanaafuu bu'uura macaafa qulqulluutiin fayyina jechuun yookiin salvation jechuun cubbuu fi bu'aa cubbuu fayyuu jechuudha. Waan cubbuu maa inni depression, death, dhukkuba, dhiphina, sodaa, du'a bara baraa, wantoonni kun rakkinoonni cubbuurraa maddan hundumarraayyuu fayyuu jechuudha, fayyina jechuudha. Sanaafi kanaan bira yoo darbinu adeemsa fayyinaa keessatti gara duubaatti yoon isin deebisu Roomeen boqonnaan 8
Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan geessaadha. Isaan warra akka keeka isaatiitti waamaniidha. Kutaa sana yoo dubbisne irra deebinee natti tola. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 28 irra kan jiru nan dubbisaa akkas jedha. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan hin geesse. Isaan warra akka keeka isaatiitti waamamaniidha. Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate fakkaattii ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabe. Warra yaadaan isaan qabe immoo waameera. Warra waame immoo qajeelota godheera. Warra qajeelota godhe immoo ulfinaan isaan ga'eeraa jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu kutaa kanatti Phaawulos kan inni nu barsiisu Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti. Barumsa keenya dheengaddaa keessatti gara gaariitti jenna. Gara gaarii kan wantoota jennu keessaa inni guddaan Waaqayyo gara gaariitti kan inni ittiin nu fide fayyina keenyaan. Karaan gaariin, daandiin Waaqayyo itti nu fide daandii fayyinaati. Wantoonni baay'een yeroo baay'ee wantoonni deddeebiidhaan jireenya namootaa keessatti dubbataman hiika guddaa amma isaaniif malu, amma isaan barbaachisu hin argatiin garuu jiru. Baay'ee kan nama gaddisiisu immoo even irraanfatamanii dagatamanii yeroo isaan akka waan qoosaa tokkotti ilaalamantu yaadama. Fakkeenyaaf waldaa kiristaana baay'ee keessatti lallaboota namoota lallabdoota ciccimoo keessatti, lallaba raajota ciccimoo keessatti, barsiisota jajjaboo keessatti kan isin argitan fayyinni maalinni akkamitti fayyinaa, maaliif fayyinaa, Waaqayyo akkamitti nu fayyise, maalirraa nu fayyise, gammachuun nuti bu'aa fayyina keenyaarraa kaanee argachuu qabnu immoo maal ta'uu qabaa kan jedhu namoonni ol kaasanii lallaban hin argitan. Addunyaa kana namoota nu lallaban hin qabna. Namoota waa'ee dinagdee nu lallaban hin qabna. Namoota waa'ee beekumsaa nu lallaban, waa'ee qarshii, waa'ee beekamtii nu lallaban baay'ee qabna. Guddisanii nutti mul'isu, ol kaasanii nutti mul'isu. Isa kana caala garuu lallabamuu kan qabu, isa kana caala barsiifamuu kan qabu, isa kana caala agannanamee faarfatamuu kan qabu fayyina keenya ture. Galanni guddaan Waaqayyo hojii dinqiidha. Hojii dinqisiisaa Waaqayyo jireenya keenya keessatti hojjete waan ta'eef. Haleluuyaa. Hojii dinqii Waaqayyo mana keenyatti hojjete. Hojii dinqii Waaqayyo bara keenya keessatti hojjete. Hojii dinqii bara baraan nurraa hin fo'amne waan ta'eef waa'ee fayyina keenyaa irratti xiyyeeffachuu danda'uutu nurra jiraata. Waaqayyo dhala namaa wajjin yeroo hundumaa walitti dhufeenya yookaan hariiroo sirrii taasisuu barbaada. Hariiroo sirrii uumuu barbaada. Dhala namaa wajjin hin jiraachuu barbaada. Kana eessa argina? Waaqayyo si'uma jalqabaa bineensa uumee, dachee kana uumee, biqiloota uumee, bineeldota uumee, isaaniif iddoo hin filanne. Just hin filanne tun filatiin uume jechuu komite iddoo isaan barbaachisutti uumeera. Dhaaba tokko keessa kaa'ee garuu wajjin deddeebi'ee haasa'aa kan ture. Firooma kan irraa qabu, bifa isaatti kan uume, amala isaatiin kan uume dhala namaa ture. Dhalli namaa kun seeroomaa kun kaleessa walii wajjin hin ilaalle boqonnaa 1 lakkoofsa 26tti bifaa fi fakkeenya Waaqayyootiin uumame. Bifa jechuun ulfina Waaqayyootiin, fakkeenya jechuun immoo amala Waaqayyootiin. Ulfina Waaqayyoo qabu, ulfina Yesuus Kiristoos qabu, ulfina tokkichi ilmi isaa Yesuus qabu qabatee dhalate. Namni ulfina kana kan gate sababii cubburraa, madda cubburraa, bu'aa cubburraa kan ka'e namni hojii fayyina isaatii kana dhabe jechuudha. Hojii hariiroo Waaqayyoo wajjin hin jiraachuu dhabe jechuudha. Iddoo Waaqayyoo filatee isa kaa'ee Gannat keessaa dhaaba Waaqayyoo keessaa ari'atame. Gardansu Waaqayyoo keessa filatee kaa'e sana keessaa ari'atame. Kana jechuun Waaqayyoo wajjin gargar ba'ee jechuudha. Waaqayyoo wajjin gargar ba'e gaafa jennu bifattiin kaleessa fuula Waaqayyoo jiraatu, ulfinattiin fuula Waaqayyoo jiraatu dhabe. Haqi mindaaxaatinaan tanagaagrenaa kaleessa humna akka inni dhabe, humnattiin fuula Waaqayyoo dhaabatu, humnattiin Waaqayyoo wajjin hin jiraatu akka inni dhabe dubbannee turre. Raaqootiin da'uunaatinaan tanagaagrenaa qullaa isaa akka ta'e, qullaa jechuun immoo ayyaanni Waaqayyoo isarraa akka mulqame, akka isarraa fuudhame. Sababii ayyaanni Waaqayyoo isarraa fuudhameef walii isaas ta'e Waaqayyoo baqachuu akka inni jalqabe argina. Sodaan kan madde sana booda namni nama sodaachuun, namni Waaqayyoon sodaachuun kan inni madde sana booda bu'aa cubbuuti. Consequence of sinidha. Bu'aa cubbuutiin kan dhufedha.
qullaa ta'e haadha manaasaa baqate, qullaa taate abbaa manaa ishee baqatte, dheekkamsaaf immoo Waaqayyoon baqate, sokokii miilla Waaqayyoo dhaga'uu dadhabee baqate, qullaa ta'e nama kana Waaqayyoo Eden Gannat keessaa baasee bakkeetti isa gatee isa ariyyatee Eden Gannatti deebi akka inni hin gallee fi ergamaa billaa gaggaragalu qabatee dhaabbatu karra gardanichaa yookiin dhaabichaa irra kaa'ee jedha macaafni qulqulluun. Sana gaafa godhu Waaqayyo dhala namaa akka inni badu, akka inni raawwatee badu barbaadee miti. Akka inni raawwatee badutu barbaade Waaqayyo Eden Gannat keessatti dhiisa ture. Kan isin ajaa'ibu icciitii kan amma yoonaa namoonni baay'een hin argatiin jiru. Eden Gannat keessa muka dhaabaa lamatu ture. Jechuun mukoota baay'ee keessaa mukti Waaqayyo maqaa dha'e mukoota lama. Mukti tokko muka nyaatanii jireenya bara baraa argatanidha. Mukti inni lammaffaan immoo muka nyaatanii hamaaf gaarii ittiin gargar baasanidha. Addaamii fi Eewaan mukti isaan nyaatanii hamaaf gaarii, mukti isaan nyaatanii qullaa ta'an, muka nyaatanii ijji namaa banamu yookiin ijatti namaa qullaa walii argatan sanadha. Mukti tokko achitti hafeera. Akkuma qullaa ta'aniin muka isa nyaatanii jireenya bara baraa namaa kennu sana kan nyaatan utuu ta'e bara baraan qullaa ta'anii hafu. Ejjennoon Waaqayyoo jarri kun ammas muka kana nyaatanii bara baraan qullaa ta'anii hafuu caala qullaa isaanii kana qullaa akka hin hafnee fi muka kana akka hin nyaanneef jedhee Waaqayyo irraa dhorke. Malee barbaacha Waaqayyoo Eden Gannat keessaa isaan ariyachuun aarii duwwaa irratti kan hundaa'e miti. Dheekkama duwwaa irratti kan hundaa'e miti. Adaba ta'ullee firdi Waaqayyo kenne yeroo sanaaf ta'ullee adaba duwwaa irratti kan hundaa'e miti. Namaaf yaaduu of keessaa qabaa jechuudha. So Waaqayyo akkuma gadi baaseen hin dhiisne achuma Eden Gannat keessatti iyyuu namoonni qullaa ta'uu isaanii gaafa argan hojii fayyinaatti agarsiisaa ture Waaqayyo bineensa tokko gogaa bineensaa hojjetee tuwwisaa ture arguu dandeessu macaafa qulqulluu keessaa. Inni sun fayyina bakka bu'a. Hojii Waaqayyoo bakka bu'a. Fayyina Waaqayyo qopheesse bakka bu'a. Hojii isaaniitiin qullaa yommuu ta'an hojii Waaqayyo hojjetuun qullaan isaanii akka deebi'u as kakuu haaraatti oolicha saqalame Yesuus Kiristoosin ayyaana Kiristoos isa Galaatiyaa boqonnaa 2 keessatti Phaawulos Kiristoosin uffanneerra kan jedhu bakka bu'aa jechuudha. So hojii fayyisuu kana hojjete Waaqayyo. Hojii fayyisuu kana kan inni hojjete yoomii kan jedhudha. Amma gara ijoo dubbii kootiitti dhufeera. Hojii fayyisuu kana kan hojjete, hojii fayyisuu kana kan inni yaade, hojii fayyisuu kana kan inni jalqabe Waaqayyo erga dhalli namaa cubbuutti kufee immoo sana duraa kan jedhu. Bu'aan kana kan yaadamu sana dura moo isaa asii kan jedhu gaafannaa jechuudha. Waaqayyo dhimma fayyisuu kan inni yaade har'a osoo hin ta'in erga namni cubbuutti kufee, erga Addaam cubbuu hojjete, erga Addaamii fi Hewaan dhaaba Waaqayyoo keessaa gadi baafamanii osoo hin ta'in kaayyoo bara baraa ture. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf inni kun kan agarsiisu maal inni fayyinni karaa Waaqayyoo qofaan ta'uu kan nutti agarsiisudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kan nama dhibu garuu namoonni baay'een hojii fayyisuu Waaqayyoo kana akka tasaa godhanii yeroo barsiisan nuti takka kanatti yeroo hubannutu argama. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Akkaataan itti Waaqayyo gaa nama wajjin walitti dhufuu jalqabe akka tasaatti hin turre yookiin immoo filannoo namaatiin hin turre jechuudha. Adeemsa mataa isaatii qaba. Waaqayyo akkaataan ittiin gara namaatti dhufe, akkaataan ittiin nama isa gatee deeme kanatti deebi'e kun filannoo mataa isaatii, adeemsa mataa isaatii qaba ture. Kutaan kunis kan inni nuu seenessu isuma kana. Adeemsa kana immoo ofii isaatii eegalee ofii isaatii akka xumuru Phaawulos Filiphisiyoos boqonnaa 1:6 keessatti nutti himee jira jechuudha. Adeemsi fayyisuu Waaqayyo dhala namaatiif qabu yookaan adeemsi Waaqayyo dhala namaa fayyisuudhaaf taasise kun gadi fageenyaan kan nuuf ibsu Phaawulos Roomee boqonnaa 8 kana keessatti eessa akka jalqabee fi garamitti akka inni deemu bal'inaan nu ibsa jechuudha. Dhugaan fayyina keenya wajjin wal qabatu ifatti baasee kan dubbatu Phaawulos Waaqayyo duraan dursee yaadaan nu qabuusaa nutti himaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Garuu kan baay'ee nama ajaa'ibuu fi shaakalli dogoggoraan yeroo baay'ee jireenya amantoota hedduu keessatti mul'atu akkasuma tajaajiltoota hedduu irratti mul'atu fayyina ga'ee namaa wajjin wal qabsiisanii kaasuu yookaan immoo ga'ee namaa wajjiniin godhanii lallabuudha. Akkamitti Waaqayyotti amanna yookiin akkamittiin fayyina kan jedhu bu'aa walii godhanii kaasuudha. Dhimma fayyina keenyaa yommuu kaasnu jalqabaa kaasee hanga xumuraatti fayyina keenya keessatti ga'ee kan fudhatu
ga'een guddaan ga'ee Waaqayyooti. Phaawulosis waa'ee fayyinaa kallattii yookaan karaa Waaqayyoo qofaan ilaalaa nu barsiisa. Waaqayyo jireenya amantootaa keessatti taateewwan ajaa'ibsiisoo akka raawwate nu hubachiisa. Taateewwan kunis adeemsa Waaqayyo nama fayyisuudhaaf taasise yookaan adeemsa Waaqayyo nama fayyisuudhaaf keessa tareedha. Isaan keessaa inni jalqabaa dursanii yaadaan qabamuudha. Dursanii yaadaan qabamuun predestination jedhamee beekama. Predestination jechuun murtii Waaqayyoo akka fedhaa fi aangoo isaatti isa olaanaatti dhala namaa fayyisuudhaaf murteesse jechuudha. Murtiin predestination yookiin yaadaan qabamuu jechuun murtii Waaqayyo ofii isaatii aangoo isaa irratti hundaa'ee fedhii isaa irratti hundaa'ee aangoo isaa isa olaanaa irratti hundaa'uudhaan dhala namaa fayyisuudhaaf murtii inni murteessedha. Murtiin kun adeemsa jireenya kiristaanaa ta'u keessatti kan raawwatamu miti. Sababni isaa kan inni jalqabame Yesuus Kiristoos biyya lafaa utuu hin dhufiin dura. Kana jechuun biyyi lafaa osoo hin uumamin, cubbuun osoo hin uumamin, kufaatiin namni cubbuutti kufuun osoo hin uumamin, Kiristoos sababii cubbuu keenyaaf foon uffatee gara biyya lafaa otoo hin dhufiin waan hundumaa dura waan ta'eef jechuudha. Yaadaan qabamuun kun fayyinaaf filamuu yookaan elekshinii fi firdii Waaqayyoo ta'u yookiin prohibition of keessaa qabaa jechuudha. Yaadaan qabamuun kun firdii of keessaa qaba, filamuu of keessaa qaba. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Inni kunis akkaataa yaada Waaqayyooti. Akkaataa yaada Waaqayyooti. Mee macaafa qulqulluu keenya keessaa Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 4 hanga 5 waliin wajjiniin haa dubbisnu. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 4 hanga 5 akkas jedha. Inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos Yesuus nu fo'ateedha. Fo'achuu agarsiisa. Fo'achuu Waaqayyooti. Fayyinaaf fo'achuu Waaqayyooti. The election of God. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa kana wajjiniin wal qabsiiftanii tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 2 lakkoofsa 13, Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 11, tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 2 gadi fageenyaan yoo dubbistan icciitii kaayyoo filamuu Waaqayyoo kana arginaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kana jechuun maal jechuudha? Warri gara fayyinaatti dhufan warra Waaqayyoo isaan filate akka ta'edha. Phaawulos Luqaas hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 48 irratti yeroo dubbatu warra mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf yaadatamantu amantoota ta'ee jedha. Amantoota ta'ee waamamee jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Warra yaadatamantu amane, warra amanantu fayyee jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu adeemsa fayyina keenyaa keessatti diiteelii amanaan tokko kana beekuu danda'uu qaba. Dhimmi kun baay'ee dhimma dinqisiisaadha. Dhimma ajaa'ibsiisaadha. Utuu hin dhaabbatiin dursa Waaqayyoon wajjin kakuu walitti dhufeenyaa hundeessuu yookaan bu'uuressuu isaa kan agarsiisudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Utuu cubbuun hin uumamin, utuu nuti hin kufiin, utuu gargar bahinsi keenya hin beekamiin wanta Waaqayyo dhala namaa wajjin walitti dhufuudhaaf hundeessedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf dursee kan inni yaadaan nu qabeef immoo tokkicha ilma isaa haleluuyaa isa hangafa sana akka fakkaannuufi. Galanni Yesuus haa ta'u. Maaliif beektu? Bifa ilma Waaqayyoo Yesuus akka argannuuf jechuudha. Roomee 8:29, tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 2, Efesoon 1:5-11, tokkoffaa Qorontos 5:49 fi lammaffaa Qorontos 3:18 dhaqxanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Akkuma bifa namicha isa jalqabaa sana argan bifa namicha isa lammaffaa. In other word bifa addaamsa lammaffaa. In other word bifa Yesuus Kiristoos fudhannaa jedha. Kun walumaa galatti karoora Waaqayyoo dhala namaa fayyisuudhaaf qabu kan agarsiisudha jechuudha. Inni amma yoonaa ilaalle dursanii yaadaan qabudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Inni kan biraan warra yaadaan qabe immoo hin waame. Warra yaadaan qabetu waamame. Waa'ee waamicha Waaqayyooti. The calling of God. Waa'ee waamichaa gaafa kaa'amu
waamichi bakka lamatu jira. General calling ganda special calling gitu jira. General callingin waamicha dhala namaa fayyisuudhaaf Waaqayyo godhe jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo waamicha Waaqayyo nu fayyisuuf jecha bu'uura kaayyoo isaatiitiin godhe bu'uuruma kaayyoo sanaatiin nu waamee jechuudha. Waaw attam namatti tola. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Namoota addunyaa kanarratti argamanii biliyoonatti lakkaa'aman keessaa haleluuyaa nu fo'atee nu waame Waaqayyo. Kunis jaalaluma isaarraa kan maddeedha. Gara karaa fayyinaaf fayyadutti nu geessuudhaaf Waaqayyo nu waame. Waamichi kunis akka waamicha yookiin immoo kaayyoo isaatti malee akka gocha namaatti miti. Roomee boqonnaa 9 lakkoofsa 12 irraa dhaqxanii ilaallachuu dandeessu. Kanaaf macaafni qulqulluun yommuu dubbatu namni adduma addaan waamicha Waaqayyo itti isa waame keessatti afuu jedha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 20 dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Waaqayyo garamitti nu waame? Waaqayyo maaliif nu waame? Kaayyoon waamicha Waaqayyo maalinni kan jedhu ilaaluudhaaf deemaa jirraa jechuudha. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dukkana keessaa gara safa dinqisiisaatti nu waame. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 9. Haleluuyaa. Ifti dinqisiisaan kunis maalinni jennee yoo lakkoofne tokkoffaa gara tokkummaa ilma isaatiitti nu waame. Iyyesuusin wajjin tokkummaa kaleessa sababii cubbuutiif dhabne tokkummaa karaa Addaam jalqabaatiif sababii cubbuutiif dhabne sana karaa Iyyesuus Kiristoosiin deebinee akka argannu Iyyesuusin wajjin tokko akka taanu isa wajjin tokkummaa akka qabaannu hariiroo akka qabaannu gochuudhaaf Waaqayyo dukkana keessaa gara ifaatti nu waame. Dukkana gara ifaatti nu waameetu hariiroo tokko nu qopheesse eenyu wajjin ilma isaa Iyyesuusin wajjin. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 39 tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 9 gadi fageenyaan ilaaluu dandeessu. Inni lammaffaan gara mootummaa fi ulfina isaatiitti nu waame. Lammaffaa Phexros boqonnaa 1:3 tokkoffaa Tasalonqee 2:12 tokkoffaa Phexros 5:10 gara kamitti gara mootummaa fi ulfina isaatiitti. Haleluuyaa. Eessaa mootummaa seexanaa jalaa mootummaa dukkanaa jalaa gara mootummaa kabajaa mootummaa ulfinaa isa kan isaatiitti nu waamee jechuudha. Sadaffaan gara jireenya nagaatti nu waame. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 fi Qorontos isuma duraa 3:15 ilaaluu dandeessu. Gara kamitti nu waame? Gara jireenya nagaatti nu waame. Nagaa jechuun maal jechuudha? Waaqayyo wajjin nagaa qabaachuu, nama wajjin nagaa qabaachuu, uumama wajjin mataa nagaa qabaachuu, mataa keenya wajjin nagaa qabaachuu jechuudha. Gara nagaa qabaachuutti nu waame Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Gara nagaa qabaachuutti waamamne. Haleluuyaa. Inni kan biraan gara birmadummaa wada freedom birmadummaa sodaa jalaa baanee dhiphina jalaa baanee bir'achuu jalaa baanee gara birmadummaatti akka baanuu fi Waaqayyo gara birmadummaatti nu waame. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 13. Inni shanaffaan gara abdiitti abdii kutachuurraa jireenya akkasumaan gadhiisii jiraachuurraa jireenya bittimaa jiraachuurraa gara kamitti nu fide Waaqayyo gara birmadummaatti jiraachuutti gara abdii jiraachuutti abdiidhaan Efesoon 1:18 fi Efesoon 4:4 ilaaluu dandeessu. Inni dhumaa fi inni ja'affaan gara jireenya bara baraatti nu fide. Tokkoffaa Xiimotewos 6:12. Haleluuyaa. Gara gaariitti gargaaramanii gaggeeffamuu waamichaaf yaadaan qabamuu ilma isaa fakkaachuutti waamamanii qajeelota ta'uu qajeelonni immoo ulfaachuu yookaan ulfina argachuu kan jedhu nu agarsiisaa jechuudha. Galanni guddaan ulfinni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Isa kana egaa kan godhu Waaqayyo Filiiphiisos boqonnaa 1 lakkoofsa 6 fi tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti Waaqayyo ofii isaa nu keessatti jalqabee ofii isaatiif xumuruu yookaan fiixaan baasuusaa kan agarsiisudha. Waaqayyo ofii nu keessatti jalqabnaan ofuma ofii waan nu keessatti hojjetuuf lolli gidiraan yookiin rakkinni addaan kutuu hin danda'u jechuudha hojii Waaqayyo. Sababni isaa humna isaatu dadhabina keenya keessaan nu keessatti hojjeta yookaan immoo akeeka Waaqayyoo raawwata waan ta'eef galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Lammaffaa Qorontos 12:9 irratti Waaqayyo Phaawulosin ayyaanni koo sigaa humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaa raawwatee kan dubbatuufis isa kanaadha jechuudha. Wanti guddaan isa Waaqayyo nu keessatti arginee duukaa bu'uu qofaadha.
akkas taanaan rakkoo kamuu qaxxaamursinee rakkoo kamirra ceenee rakkoo kamirra tarkaanfannee wanna waaqayyo keessa keenyatti jalqabe sana raawwii isaa argina waan ta'eef jechuudha. Haleluuyaa. Mee namoota waaqayyo ofii isaatiif jireenya isaanii keessatti waan gaarii jalqabee waan gaarii jireenya isaanii keessatti xumure namoota muraasan isinii kaasa. Fakkeenyaaf Yoosef akka salphaatti yeroo baay'ee nama kaafamuudha. Bakka waaqayyo waan boru ta'u itti agarsiise yoo ilaaltan eenyummaa isaa boru itti agarsiise yoo ilaaltan jireenya immijatiin jireenya lola qabu jireenya obboloota gidduu jiraatan gidduutti waaqayyo garuu jireenya isaa gidduu haalota hundumaa dabarsee rakkinoota sana booddee ulfinaan isa ga'ee jechuudha. Rakkinoonni isa mudatan jibbamuun karaa obbolootaa karaa maatii irra mudataniiru. Ammeenyi irratti dubbatame yookiin immoo itti qoofamaa ture. Qullaa dhaabuun ture, boolla keessa buusuun ture, maallaqatti yookaan meetiitti bu'aadhaan geeddarachuutu ture. Kana hundumaa keessa dabarsee waaqayyo Yoosefiin ulfinaan ga'ee jechuudha. Fakkeenyi kun hundumtuu kan isaan agarsiisan dhimmoota fayyina keenyaati. Kanaaf galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Jireenya keenya keessatti waaqayyo yaadaan kan nu qabe akkasuma kan nu waame ulfina bara baraa isa tokkichi ilmi isaa Yesuus Kiristoos argatu sana akka argannuufi. Haleluuyaa. Kanaafuu dhimmoota fayyina keenyaa kana keessatti wantoota isin komproomaayis gochuu hin dandeenyen isinii kaasa. Waaqayyo karaa ilma isaa karaa Yesuusin karaa fayyinaa nuu qopheesseera. Fayyina nuu kenneera. Fayyinni kun immoo kan inni irratti hundaa'u hojii keenya miti. Hojii waaqayyooti, kennaa waaqayyooti, gocha waaqayyo ofii isaatii godhuudha malee hojii keenyaan hin turre. Hojii keenyas miti jechuudha. Isa kana sirriitti akka sinnaa bartan, sirriitti akka sinnaa fudhattan hin barbaada. Edda kana hubannee ulfina waaqayyoo arguu sakaleessa jennee ni argina. Edda kana hubannee gara caalutti dhufuun ulfina waaqayyoo akka ta'e jireenya keenya keessatti barra. Kana hundumaa taanaan rakkinoota gaaffiiwwan jireenya keenya irratti mudatan hundumaa irra darbine wanta waaqayyo jireenya keenya keessatti karoorsisan bira hin geenye. Sababiin isaa inni ofii isaatii nu keessatti jalqabee ofii isaatii nu keessatti xumura. Inni ofii isaatii nuun jalqabee nuun xumura. Inni ofii isaatii nuun jalqabee nuun hojjeta. Inni paaraadaa kuupa. Inni ofii isaatii jalqabee jireenya keenya gara fiixa ba'umsaatti fida. Ofii keenya yoo sodaannellee, ofii keenya dadhaboota yoo ofitti fakkaannellee, haalonni keenya kan mirgan gallee yoo fakkaatanillee waaqayyo ofii isaatii gara fayyinaatti, gara fiixa ba'umsaatti, gara milkoominaatti nu iyya'uusaa sagalee waaqayyo nutti agarsiisa. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Obboloota koo wanta guddaatu nu eeggata kanan isiniin jedhe bifa Yesuus Kiristoos qabu ulfina Yesuus Kiristoos qabu sana arguu isa fudhachuu isa taanee isa wajjin bara baraan gooftaa keenya waaqayyo keenya fayyisaa keenya waaqeffachaa afuu duwwaadha. Rakkinoonni har'aa hin darbu, gidiroonni har'aa hin darbu, wantoonni har'a gaafii fakkaatan jireenya keenya keessatti gaafii fakkaatan hundumtuu hin darbu. Rakkinoonni kun hundumtinuu hin darbu, furmaata argatu. Aniif isin gara isa caala iddoo qulqullaa'aa ta'etti ol gallee fuula waaqayyoo amantiidhaan jirru kana bara baraan isa wajjin hin jiraachuudhaaf akka Kiristoos taanee biyya lafaa kanarratti deebinee waggaa kuma mo'uudhaaf bara baraan immoo isa wajjin jiraachuudhaaf jirra. Kana yaaddanii rakkinoota irra akka tarkaanfattan, kana yaaddanii gaaffii har'a jireenya keessan mudate irra akka tarkaanfattan, kana yaaddanii ba'aawwan jireenya keessan irra jiran akka isin irraanfattan jaalala waaqayyootiin jajjabeessee isin cimsatan barumsa keenya guyyaa har'aa asumatti xumuraa waaqayyoon galateeffanna. Haleluuyaa. Maatoko prola divania. Waaqayyo guddaadha, inni jabaadha. Jireenya keenya keessatti hiika qaba. Jireenya keenya keessatti hojii qaba. Jireenya keenya keessatti jalqaba qaba. Wanna jalqabe hundumaa irraa hawwata jenneerra. Maaltu jalqabee jireenya keessan keessatti dhimma fayyina keessanii qofarra darbaa kan biraas ilaalaa. Wanta jalqabdan sana wanta waaqayyo isin keessatti jalqabe sana humna waaqayyootiin fiixa baaftu. Maal yaadaa jirtu humnuma isaatiin fiixa baaftu. Maal karoorsaa jirtu humnuma isaatiin fiixa baaftu. Haleluuyaa. Humnuma isaatiin maatorroobaa jiikoo paalaa divaaniyaa humnuma isaatiin fiixa baafnu. Waaqayyo humnuma isaatiin akka nuti fiixa baafnu, akka nuti moonu, akka nuti darbinu. Haleluuyaa. Akka nuti waaqayyo wajjiniin jiraannu godheera. Isa kana amanaa waliin wajjiniin fuula waaqayyootti dhiyaannee kadhanna. Qulqulluu kan taate waaqayyo abbaa keenyaa jaagaarummaa keef tola kee arjummaa kee hundumaa
maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin lafarratti waaqa irratti galanni siif haa ta'u. Ayyaana kee waan nu baay'ifteef, gaarummaa waan nutti agarsiifteef, dubbii keessa dinqii kana waan nu ergiteef ulfaadhu. Sadhageenye kana jireenya keenya irratti ija godhachuu akka danda'u fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Namoonni dubbii kee dhaga'aa, barachaa, tajaajilamaa garuu qorumsa garaagaraa, gaaffii garaagaraa keessa jiran iddoo isaan jiranitti sagalee kee isaanii irratti dubbadha. Iddoo isaan jiranitti dubbii kee isaanii irratti dubbadha. Maqaa ilma kee, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin moo'ichi guddaan, boojuun guddaan isaaniif haa kennamu. Gaaffii garaagaraa keessaa hiikkatanii bilisa ba'anii fuulduratti tarkaanfachuudhaan, moo'ichaan tarkaanfachuudhaan boojuu saamaa heelaa piroodii liveeni kompiroodee liveeniyaa abdii guddaa qabaachaa, boqonnaa guddaa qabaachaa. Haleluuyaa. Fuula kee jiraachuu akka danda'aniif ayyaanni nuuf haa baay'atu. Namoonni gaaffii garaagaraa qaban amma gaaffii isaanii irraa raawwatanii bilisa haa ba'an. Sin kadhadha Waaqayyo. Nama amanuuf wanti hundumtuu hin danda'ama jedhameera. Dubbii kee dubbatteetta. Ati fayyina bara baraayyuu nuu kennite, cubbuurraa nu fayyifte, si'oolirraa nu fayyifte, badii bara baraarraa nu fayyifte, diina kee ta'anii hafuurraa nu fayyifte, orma bineensa daggalaa mucaa bakkee ta'anii hafuurraa nu fayyifte, fira kee nu goote, qaama kee nu goote, mucaa kee nu goote, eebba badhaadhummaa mootummaa Waaqayyoo isa bara baraa keessa jiru nuuf kennite. Lafaanaa tokko piraan. Kanarra kan darbe wantati wakkattu tokkoyyuu akka hin jirre namanna. Maqaa ilma kee, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin yeroo kanarraa jalqabee jireenya keenya irratti wanti gaariin gadaa dhiifamu, eebbi gadaa dhiifamu, boqonnaan gadaa dhiifamu, milkoominni gadaa dhiifamu, nagaan gadaa dhiifamu, birmadummaan gadaa dhiifamu. Haleluuyaa. Abdii guddaa qabaachuun gadaa dhiifamu. Maqaa gooftaa Yesuusin namoonni gaaffii garaagaraa keessa jiran amma deebiin mana isaanii haa dhaqu. Deebiin jireenya isaanii irra haa dhaqu. Dhukkubarraa haa fayyan, hidhaa seexanaarraa haa fayyan, muddama garaagaraarraa haa fayyan. Maqaa Yesuusin raawwatanii bilisa haa ba'an. Sammuun isaanii nagaa haa ta'u, lapheen isaanii nagaa haa ta'u, manni isaanii nagaa haa ta'u, hafuurri isaanii nagaa haa ta'u, guutummaan jireenya isaanii maqaa Yesuusin nagaa haa ta'u. Heepiraalivoonodoroo jeekoo paaraadavaana masheeloo rabaa jeenevee kotorda. Maqaa Yesuus Kiristoosin amma yeroo kanaa jalqabaa sinirrattan dubbadha, sinirrattan dubbadha jireenya keessan irratti, mana keessan irratti, bultoo keessan irratti, hojii keessan irratti, ba'uuf galuu keessan irratti nan dubbadha. Maqaa Yesuus nama Naazreetiin yeroo kanarraa jalqabaati wanna gaarii lakkaa'uu jalqabaa. Wanti gaariin ija isin irratti haa godhatu. Tarkaanfadhaa. Hidhaa fuula keessan, hidhaa jireenya keessan, sammuu keessan irra jiru sana cireera. Maqaa Yesuusin amma birmadummaan isinitti haa dhaga'amu. Dukkana keessaa gara ifaatti nu baasee dhameera. Dukkana jechuun hojjetanii milkaa'uu dhabuudha. Utuu fayyaa hawwanuu fayyaa ta'uu dhabuudha. Milkoomina dhabuudha. Nagaatti jiraachuudha. Konfidensii, boqonnaa, nagaa, tasgabbii dhabuudha. Kun dukkana keessaa madda. Kana hundumaa keessaa gara ifa isa dinqisiisaatti jechuun isa Waaqayyoo keessa jiru, jireenya Waaqayyoo keessa jiru, boqonnaa Waaqayyoo keessa jiru, nagaa Waaqayyoo keessa jiru, abdii Waaqayyoo keessa jiru, milkoomina Waaqayyoo keessa jiru, birmadummaa fi boojuu Waaqayyoo keessa jirutti maqaa Yesuusin darba. Tarkaanfiin keessan gara fuula du'aatti haa ta'u. Tarkaanfadhaa. Hidhaan keessanaa hiikamu. Fayyinni isinitti haa dhaga'amu. Boqonnaan isinitti haa dhaga'amu. Birmadummaa qabaadhaa. Wantoota hundumaa boojuu keessan jira, to'annoo keessan jala galfadhaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin guyyaa kanaa jalqabaatii humna isinitti dabaleera. Gaarotarra yaabaa, gaarotarra jaajjaa, badhaadhummaan, boqonnaan, milkoominni, abdiin maqaa Yesuusiin biddeena isiniif haa ta'u. Haleluuyaa. Kana hunda waan gootuuf ulfaadhu. Sagalee kee waan nu ergiteef galatoomi. Sagalee dhaga'an kanaan jiraachuu, ittiin deddeebi'uu, ittiin tarkaanfachuu akka danda'an maqaa Yesuusiin isaan gargaara. Ana san dubbadheen jabaadhee jiraachuu akka danda'u na gargaara. Gaarii jireenya keenya keenyatti raawwatte, ofii keetii ofitti nu qabdee, ofii keetii fayyina bara baraan nu kenniteef ulfaadhu. Bara baraan fuula kee ilaalaa afuun maqaa Yesuusiin nu ta'eera. Galanni guddaan siif haa ta'u. Eebbifami, ol jejjedhe, galatoomi, waaqeffami, maqaa jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isattiin nu jaallattee du'aa fi badii bara baraan nu oolchite sanaatiin ameen. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo waan guddaa nutti dubbateera. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Iddoo jirtanitti jabaadhaa. Dubbii Waaqayyoo karaa kana isinii darbe, kallattii garaagaraatiin isinii darbe kana dhaggeeffadhaa, irratti jajjabaadhaa, yaadannoo qabadhaa. Wanta gaaffii isinitti ta'e ilaalaa macaafa qulqulluu wajjin wal qabsiisaati. Dasarra kan darbe immoo nullee gaafadhaa isiniin jechuun barbaada. Gooftaan isin haa eebbisu, ayyaanni isinii haa baay'atu. Yeroo gaarii Waaqayyo nuuf kennee ture. Yeroo gaarii kanatti baay'ee akka fayyadamtan abdii qaba. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Isin jaalladhaa. Turtii gaarii qabaadhaa. Shaaloom.